ማለት ነው እንደው በቃ ተፋታን ብሎ እሷ ተቀምጣ ምናምን ወይ ለልጆቹ ብሎ ተፈታት ምናምን ተጎዳ እንዲባል የሆነ ነገር ነው እንጂ የእውነት ለመናገር ከሆነ አዩን የሚተዋት አይመስለኝም። ደሞም እውነት እኔ የምለው ነገር ደግሞ በቃ ውሸት አይሆንም ማለት ነው። ሁሌም የሆነ ነገር ስል እውነት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت ردفتوتكو هجاكم لقيفتني سمياني أيود أفسيدون نقوم ولي كان جتيتو تقوش هبدي هرتي ترتي جورا قارو هم مال جتي أفعال مشركة لقيفتني أني نقوم ولي كان جتي تنتري قارو هني سبب جولي ساتيف جتي إجا صوباني كي ولي كني رجعني تو أما مولت ديبن جتشو شيتي Tarii akkuma isheen jettee ijoollee isaa argachuudhaaf yookaan immoo Sumayyaan itti deebitiidhaaf fitu ayyuu hiikuu danda'a sirriidha Sa'iidoonis. Amma garuu egaa kunatu walitti iyyuu deebi'anii mana isheen bitatte irratti birrii isaa sana iyyuu dabalee kennuufi suni akka ishee baay'ee jaallatu baay'ee ishee kabaju baha guddaa isheef qabu sana agarsiisaa jechuudha. Sumayyaan immoo egaan akka duraa sana gadi baastee waan tokko jechuu hadhiistu malee keessa isheetti ittuma hin qabamti jechuudha. Utuu amma isaan adda ba'aniis shamarran Sumayyaa qofatu hin taane shamarran kamiyyuu yoo abbaan manaa ishee irratti fuudhee gaafa ni deebisee hiikummoo akka malee gammaddi jechuudha. Tarii hunda ta'uu dhiisuu danda'a. Sumayyaan immoo xiqqoo ishee gammaddee turte. Amma yeroo sana akkasii walitti deebi'an kan ammoo tarii ijoollee isaatiif jedheedha duraaniyyuu ani bareeda waan akkasiin jette turte jechuudha. ነገር ደሞን መሰለኝ ሳስበው ማለት ነው እንጂ ሲፈጠርም አልተለያዩ ግን እና በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ነው የገረመኝ እውነት አንድ ላይ መሆናችሁ በጣም ይገርማል። ስሯ መሄድ ጀመርኩኝ እላችኋለሁ። መናገርም ያው ትንሽ እንትን እያወራችሁ እና አዩን ለምን እንዳመጣሁሽ አዩ ልንገርሽ፣ ሰርፕራይዝ ነው። እንዳንቺ አንቺን አግብቼ ከተለያየም በኋላ እንዳንቺ ጥሩ ሴት አላየሁም ማለት ሌላም አግብቻለሁ። Sumayyaan edaa kana dura yeroo isaan adda ba'an sana baay'ee akka itti gammadde irraa beekama jechuudha. Maaliif amma dhuguma walitti deebitanii wal bukkeetti argamtu jedhee yaaduun ishee kuni bakka adda ba'anii jiru walitti hin deebi'anii waan irratti hojjete illee kun argataa jira waan akkasii jette yaada turte jechuudha. Gizee sana har'amma kun akkana wajjiniin viidiyoo hojjetanii illee waan gaarii isheetti godhu jechuudha. Baay'eetti dhaga'ama. Egaa balleessaa kan qabu immoo ishee mataa isheeti jechuudha. Amma kana ofii jooruu dhiiste ijoollee ishee joorsuu dhiiste utuma Sa'iidoon irratti fuudhuu dhiisee meeqa yoo fuudhuti kabajaan wajjinumaan jiraata ta'e jechuudha. Amma jireenya nagaa jiraata. Amma garuu yoo inni fuudhesii keessa isheetti gubatti yoo inni deebisee hiike immoo gammachuutti dhufa. Sa'iidoon immoo beektu ogaan akkuma hundi keessan beektanii inni gadi hin ta'a jechuudha. Yoo tokko hiigalee tokko deebisee fuudha. Amma hayyuu fuudhee kee hiike amma kun walitti deebi'an jechuudha. Amma kun maal ta'a Sumayyaa fi ofumaatu barabaraan keessa ishee gubaa hafti yookaan hordofuu dhiisuu yookaan immoo gar tokkotti bakka sila ta'e jettee deebi'ee jiraatte baay'ee bareeda. Garuu amma isheen jireenya ishee guutuu gubachaa hafti jechuudha. Viidiyoo isaanii ilaaluun dhiistuu irraa dubbachuun dhiistuu. ቤት ሰመር ሄዶ ስለገዛልሽ ባለ 2 መኝታ ባለ 4 ነው ባለ 2 ነው ግን ያለው እና ለማንኛውም ግን ማለት እኔ እዚህ ጋር ማለት ነው ይግዛላት ምንም ችግር የለብኝም አይመለከተኝም። ግን የታዘብኩት ነገር ምንድነው ሰይድና አዩ አንድ ላይ ናቸው አልተፋቱም። ለምን አልሽ ካላችሁ ባለፈው ሮዛ እኔ ጋር እርሷ Egaa Sumayyaa Rabbiin obsa ishee haa kennu malee Sa'iidoo fi Ayyuun adda ba'an jiru jettee kana dura habdattee xiqqoo shammoo tokko warraa cabee ture jechuudha. Amma garuu yeroo isaan akkana walitti deebi'an kana baay'ee aarteetti. Maaliif jennaan viidiyoo ishee yoo hunda isaa ishee jalaa dhaggeeffatanii turte irra deddeebitee akka bakka tokkotti isaan arguu koo dhugaan seenii isaan dhugaa haddan ba'anii jettee jechuudha irra deddeebite. Kun jechuun ishee maal barbaadde isheen Hayyuu fi Sa'iidoon akkuma haga dhumaatti adda ba'anii feeti jechuudha. Garuu ammoo egaa namni jedheef miti wanta rabbiitu jedhetu caala waan hundumaa isaayyuu isheen immoo egaa rabbiin obsaa kennuuf harkuma isheetiin of joorsite harkuma isheen ijoollee ishee joorsite harkuma isheetiin immoo akka abbaan manaa ishee dhalaa meeqa bira deemee fuudhee kaanii keef kan fuudhu kan godhesi sababuma isheeti jechuudha. Tuuta qallalatti callistee mana ishee keessa teessee isaa fuudhu si hadhiisu si adabattee teessite kun hundi irra hin jiru jechuudha. አራት መሄድ አይቀር የምር እውነት ገዝቶላት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማጣራት የማይቀር ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ያው አሁን አይደለም ሄደው ማለት ነው። ያው እንዳጠብቁ ብዬ ነው። ረመዳን እየመጣ ስለሆነ ታውቃላችሁ ረመዳን ሲመጣ ብዙ የምትገዙት ነገር ይኖራል። ገበያ ትሄዳላችሁ ምናምን
እና ረመዳን ውስጥ ግን እሄዳለሁ ያላ ፍቃድ ከሆነ ማለት ነው። መሄድ የማይቀር ነው። Egaa akkuma dhaggeeffattanii Sumayyaan hinaaffaa ishee bakkee baafataa jirti. Saayidoon hayyuudhaaf mana dhugumaan bitee immoo hin binnee fi dhaqeetanii bakka inni bite sanaatti adda baafadha jettee jirti jechuudha argitanii. Otoo hinaaffaa hin qabdu ta'eeti. Saayidoon akka inni gaarii hayyuudhaaf godhuun feete ta'eeti wanta kana keessa fiddee dhaqeen adda baafadha hayyuu hin jettu turte jechuudha. Garuu hamma isheenii rakkoon Sumayyaa maal jiru jettanii shamara biraa yoo fuudhee Saayidoo waan barbaade isaaniif godhee xiqqoo waan hamma kanatti aarsu natti fakkaatu garuu kanuma hayyuu maaliif akkasuma yaarsu egaa hin beeku ani gara biraatti fudhadhee otoo hin taane irratti ilaaleera jechuudha. Yeroo roozaa fa'aa yeroo ijoollee biraas innis fuudhee waan tokko amma kanatti wanta ishee quuqeen qabu garuu kanayyuu kanarratti immoo Sumayyaan waan baay'eef deemtee egaa walumaan ilaalla waan itti fufu. አሁን ጀምር አንተ ጀምር አባ ባባና ማማ ጀምሩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ሰላም ብያለሁ። ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ብያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ለእናንተም ሰርፕራይዝ ነው። ሰርፕራይዙ ምንድነው? አዩሻን በዚህ ጋር አይታችኋታል። ተመልሰ ከስንት ጊዜ በኋላ አብረን ቪዲዮ ላይ መጥተናል። ያው ከካሜራ ጀርባ ምናልባት ተገናኝተንም ብቻ ተገናኝተንም ከሆነ Dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan baay'ee na gaddisiiste. Gaafa haasaa ishee ilaalu bakka waanuma tokko irratti ilaalu dubartii jabduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu hamma kan ishee nyaate maalidha? Jabduu haa taatu malee namni jabinuma keessatti iyyuu laafanii hinuma mudata nama jechuudha. Maaltu ishee nyaate yoo naan jettanii gorsa namaa fudhachuudha. Tokkoffaa yeroo viidiyoo ishee gadhiistu kana warroonni garee isheeti isaa wajjin akka isheen Saayidoo irraa adda baatu akka ishee ittiin deebinee fi jajjabeessaa turanii akkasumallee warroonni illee qaamaan ishee bukkee jiraatan jechuudha. Ishee gorsaa turan akka isheen abbaa manaa ishee irraa adda baatu jechuudha. Har'a garuu mucaanii waan gootu wallaaltee viidiyooma kana ilaaltee turratti dubbatti hin obsiti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee utuu gorsa namaatiin hin deemne ta'e bareedaadha. Gorsa namaa fudhachuun bareeda. Fakkeenyaaf namni tokko naan badaasa ta'u gaariisa ta'u yoo waan baay'isee na gorse jechuudha. Waan sana keessaa maaltu naaf ta'a maaltu immoo naaf hin ta'u maaltu na miidha maaltu na miidhu keessaa xiinxallee fudhannee itti fayyadamuu qabna malee gaariisa ta'u gadheessi yoo gorsa namaa sana dhugumaan goonee fudhanne jechuudha booda nu balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf shamarran keenya keessumaa keessatti nama bultii keessan keessa galee of gidduu ta'utu baastanii baay'ee bareedaadha. ቪዲዮ በሙሉ በሂጃብ ነው የማውቃት ማለት ነው። ግን አሁን ላይ ያለ ሂጃብ ነው ያመጣት ማለት ነው። ሁለተኛ ጊዜ መሰለኝ ያለ ሂጃብ ሲያመጣት እና ግን ብቻ እኔ እዚህ ጋር ምንም ማለት አልፈልግም ያላጣራሁት ነገር ስለሆነ ምንም ማውራት አልፈልግም ማለት ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እናንተም አብራችሁ እንድትታዘቡልኝ ነው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማለት ነው። እና ረመዳንን በሰላም ጾማችሁ የምንጨርሱ የምንጨርስ ያድርገን ማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Egaan hordoftoota waan dhaggeeffataa jirtaniif hedduunaaf galatoomaa. Sumayyaadhaa fi Saayidoo irraati. Warroonni fuutanii jirtanis warroonni ganaa fuutanis jechuudha. Barumsa guddaa irraa argattu maaliif yoo mana keessaatti mana abbaa manaa taatanii walitti muufattanii jiraattanii walitti bu'insis ni jiraata. Kana gidduutti yoo qaama sadaffaaf gidduu gashitan jechuudha hagadhuma adda bahuu hin dandeessu jechuudha. Tokko dhugaa keessanii wal bukkee qabee kamtu badii qabaa kamtu badii hin qabu sirreesseetu walitti sinaarsee akkasii wajjin jiraattan gochuu danda'a jechuudha. Tokko immoo waanuma xiqqoo irratti akkasiin adda baatanii ijoolleen isin gidduu jirtu illee facaatu waan tokkoon akkasiin gaabbii keessa galtan illee namni isin godhu baay'eetu jira jechuudha. Maaliif ani gaarii jechuutu hin taane namni kamiyyuu akkuma gaariin jiru gadheen hin jiru jechuudha. Kanaaf yoo walitti bu'insi isin gidduutti uumame illee namaaf gidduu gashitan illee ilaalladhaati gashadhaati malee akkasittiin bor nama sana illee komachuurraa ofii keessan illee gaabbii keessa galuurraa yookaan immoo aariin keessan gaafa sanarraa galee jedhu jechuudha. Teessanii isin lamaan iyyuu walitti haasoftanii furmaatatti gochuu hin dandeessu jechuudha. Garuu amma jarjartanii akkuma aariin isin keessa jiru sanaan yoo waan tokko murteessitanii dhalli isin gidduu jirtu sunillee rakkatti qabeenyi isinillee seeraan wajjiniin hojjetaa jirtan yookaan horattan sunillee deebi'ee battanamuu danda'a jechuudha. Kanaaf waliigaluu barbaachisaadha. Keessumaa immoo waliif obsuu waliif irra darbuu dhiifama waliif gochuutu baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduunaaf galatoomaa.